amantoonni jireenya amantiin jiraatan taanaan minyaa waaqayyoon beekan. Soogidda maal hin beektu funyaan hin beektu. Waan nama funyaanin hin beeknu. Arrabaan beeknu. Jireenya waaqayyoo gaafa jiraattan minyeeffattanii beektu malee foolii isaatiin beektu miti yookiis dhamdhamaanidha. Itti fayyadamtaniitu jireenya waaqayyoo beektu. Seera boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaaneeti. 16 guutummaa isaa hanga lakkoofsa 18 17 dubbistan boqonnaan kuni wal fakkaataadhaan dubbata. Kutaa 19 irra jirra. Kutaa 19 irraati. Amaleeffannaa amantii wajjin waliin taane. Qabxiin irraa gadi fageenya guddaa qaba. Gadi fageenya guddaa qaba. Yeroon koo xiqqoo waan ta'eef mataa isaa duwwaan dubbadhee darbanii amaleeffannaa amantii wajjin deemne keessaa utuu ilaalin duraa ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 4 gaafa laallu Waaqayyo Israa'eliin jedha. Seenaa Israa'elii yoon isin kaasu Waaqayyo Israa'eliin qoomoo addaa godhee fo'ateera. Jireenya Abrahaam irraa kaasee Waaqayyo Abrahaamin, Isiyaaqiin, Yaaqoobiin booddee kaasee Israa'eliin kan jalqabsiisedha. Israa'el qoomoo jaallatamoo Waaqayyo addatti fo'atudha. Wanti qoomoo Israa'eliin qoomoo kan biraa irraa jaallatamummaa kenneef waan biraa miti. Nama Waaqayyoon dhagoo Abrahaamtu kakuu galeef Waaqayyootu. Lafuma duwwaaf onaa irratti ba'iitii biyyaan si agarsiisu dhaqii jedhee Waaqayyo Abrahaamitti waan dubbateef ani immoo sin eebbisaa, sanyii kee nan eebbisaa, sanyii kee nan eebbisaa, qoomoon kee hin bal'atu hin baay'atu jedhee Abrahaamin sababii eebbiseef Waaqayyo eebba Abrahaam eebbise keessaan sanyii Israa'el jedhamu jaallata Waaqayyo. Sanyii Israa'el jedhamu kan jaallatuuf bara kakuu moofaa keessatti sababii kanaafidha jechuudha. Kakuu Abrahaamiif galee keessaan Israa'eliin jaallata. Gadi hin dhiisu. Waa'ee Israa'eliif Waaqayyo calin jedhu. Waa'ee Israa'eliif Waaqayyo hin rafu hin mudhuku. Waa'ee Israa'eliif Waaqayyo yeroo kamuu calin jedhu. Israa'elis amma biyya uummateeru sana isa yeroo bara barreeffameeti malee isa ammaa hundumti keenya Kiristoos Yesuusin Israa'elidha waan ta'eef. Kakuu sagaggarame sana keessaan Abrahaamiin ilaala. Abrahaam keessaan, Isiyaaqiin keessaan, Yaaqoob keessaan Israa'eliin ilaala. Israa'eloonni harka Waaqayyo irraa dinqii arganii, harka Waaqayyo irraa jireenya baranii, harka Waaqayyo irraa qajeelfama baraniiru. Kakuu Waaqayyo wajjin qabu. Waaqayyo isaaniif kakateera. Kakuu Waaqayyo wajjin qaban isaan wajjin qaban kakuu babal'achuuti, kakuu guddachuuti, kakuu lafa dhaaluuti, kakuu waggaa dheeraa sanyii isaanii keessaati hiddi dhalatuuti. Kana duwwaa miti. Biyyoota jiran yookiin namoota jiran keessaati waldaan Israa'el yookiin sabni Israa'el saba Waaqayyo akka addaatti fo'atee afaaniin itti dubbatudha. Warra kaaniin ajjeesaa, warra kaaniin adabaa, Israa'eliin garuu addatti jaallata. Kakuu Abrahaam galee keessa laaleetu ilaala Waaqayyo ture. Israa'el egaa biyya Gibxi itti galanii booddee seera ba'uu boqonnaa 2 irratti Waaqayyo iyya saba kootii dhaga'eera jedhe. Iyyi saba kootii maali? Israa'eloonni iyyuu gara Waaqayyootti garbummaan jaallatan waan ta'eef ni iyyuu ture. Utuu iyyanii Waaqayyo iyya saba kootiin dhaga'eedha. Waggaa 400 utuun gahin dura gaafa waggaa 100 akaakileen dhumee Baabiliin dhumaa jirus waggaa hundumaayyuu iyya Israa'eliin hin dhagaa ture. Garuu dhaga'uun deebiin ta'u waan ta'eef yeroon deebiif yeroon dhaga'uu gargari. Waaqayyo Israa'eliif guyyaa deebii qaba malee guyyaa dhaga'e qaba, guyyaa deebisuus immoo qaba. Waggaa 400 fi waggaa 30 gaafa ga'anii ka'an Waaqayyo akkas jedheetu jalqaba ture. Ani iyya saba kootii dhaga'eera jedha ture. Haleluuyaa. Waggaa 400 dura Waaqayyo iyya saba kanaan dhageenye gaafattan dhagaa ture. Yeroon deebii Waaqayyo garuu guyyaa addaati. Soora keessa garuu takka ture. Sabni Israa'el amaleeffannaa wayii baraniiru biyya Gibxii keessatti. Amaleeffannaa isaan baran amaleeffannaa Waaqayyo waaqessuu baay'ee hin beekanii. Amaleeffannaa waaqa tolfamaa waaqessuu baraniiru. Nyaataa dhugaatii garbummaa baraniiru. Dhiittaa baraniiru. Arrabsoo baraniiru. Gadi tumamuu baraniiru. Sabni kun xiiqii baraniiru. Jibba baraniiru. Gad tumamuu harka ormaatiin tumamuu baraniiru. Lapheen isaanii konfideensii hin qabu. Amaleeffannaan akkasii jireenya isaanii keessa jira. Hojjetanii nyaachuu duwwaa beeku malee taa'anii hojjetanii facaasanii qotanii garboomanii jiraachuu duwwaa beeku amaleeffannaa akkasii qabu. Saba kanaan garuu Waaqayyo akkas jedha ture. Museedhaan itti himi mootii kanatti har'a gadi baaftaa saba koo kana gannaa gadhiifta jedhiitti naa himii jedha Waaqayyo ture. Museenis akkas jedhee dubbata. Akka isaan na galateeffataniif achuma baanii haa deebi'anii jedhaan ture. Galateeffannaan amaleeffannaa keessaa baaniitu galateeffatu. Waaqayyo lafa sanatti akka isaan galateeffatan achumatti akka isaan ba'an hin barbaadu. Amaleeffannaa keessaa ba'anii galateeffannaa akka lixan barbaada jechuudha. Jireenya keenya isa amantii wal qabatu kana iddoo nu jirrutti lafa jirrutti amaloota keessa jirru keessatti akka nu galateeffannu hin barbaadu Waaqayyo. Amalaa Waaqayyoon jaallannee fi amalaa firooma Waaqayyoo hin qabne amalaa hariiroo Waaqayyoo wajjin faallaa ta'uu keessa dhaabbannee akka nu tajaajillu hin barbaadu Waaqayyo. Galateeffannaa qulqulluu keessa dhaabbannee hariiroo Waaqayyoo wajjin akka qabnu garuu Waaqayyoo hin barbaada jechuudha. Amaleeffannaan Israa'el keessa jiru gabaabseen isinitti hima. Amaleeffannaan Israa'el keessa jiru buqqee nyaachuudha. Waan hojjetan immoo mootummaatti kennanii sarraafe nyaachuu jaallatu.
mirga mootummaa qabaachuu hin qabani. Mirga ba'anii galuudhaa fi koonfidensii sadhamu sana ofitti amanamummaa tokko illee hin qabani. Daa'ima godhatanii daa'imni isaanii dhiira yoo ta'e jalaa duddu'a. Dubara yoo ta'e jireenyatti hafu. Yoo daa'ima godhatanis dhiira ta'uu isaanii namoota yaadda'anidha. Yoo hojjetanis qabeenya walitti qabatanii dhala koofan kaawwadha warra hin jennedha. Dhala koofan hojjedha, dhala koofan kaa'a. Waan an hojjetaa jiru kun dhala kooftaa jedhanii hin qaban. Waan argatan hin nyaatu, sarraafe mootummaaf hojjetaa oolu. Namni nu keessaa biyya bulchuu hin ka'a jedhanii si yaadan. Baay'ee garbummaa keessaa garbummaa cimaa ture. Namni amala akkasii bare akaakayyuu irraa ilmarraa amala akkasii bare amala waaqayyoo wajjin jiraachuu hin qabu. Boru nan kaawwadhaa, boru nan nyaadhaa, boru ijoollee koofan kana dabarsaa kan jedhu tokko iyyuu hin jiru isaan keessa ture. Haa ta'uuti waaqayyo saba kana garuu saba amaleeffannaa keessa jiru garuu ani saba koo fo'adheera, sabni koo hin ba'a, akka inni na galateeffatuuf biyya aniif damma yaasutti nan gashaa jedha waaqayyo ture. Namoonni waaqayyo biyya aniif dammatti yaasuudhaaf kakatuuf kun namoota buqqee nyaachuu baranidha. Namoota amaleeffannaan isaanii achin sinneedha. Waan isin bu'u amaleeffannaa dogoggoraa immoo amaleeffannaa gaarii wajjin yeroo baay'ee wal dhiita. Sababa kana ta'eef Israa'eloonni ilaalchi isaan qaban waaqayyo nu dhiiseeraa qabu malee waaqayyo nu wajjin jiraa isaanii baay'een beekan. Waaqayyo sabuma kana kakuu inni galeef sanaaf dhaabbatee biyya kana keessaa nan baasaa jedhe waaqayyo. Yeroo tokko tokko waaqayyo haalota nuti keessa jiruu fi amaloota nuti keessa jirruutu argu yeroo dadhabina keenya keessatti hafuurri waaqayyo jireenya keenyatti dabalamee akka amala keenyaa miti keessaa nu baasee iddoo barbaadetti gaafa nu geessu barbaadu amalli keenya amaleeffannaan keenya garuu iddoo inni nu kaa'irra caalaa iddoo dur turretti gaafa deebi'u barbaadnu baay'ee isaa of keessatti agarra. Waaqayyo hin gootota iddoo amaleeffannaa isaatti namni waan lama gidduu jiraata. Sababa kana ta'eef nan baasaa jedha. Egaa baan booddee galaanatu biraa hirame. Galaanni ni hirame. Galaana hiramuu jechuun seenaa keessattis bara keessattis hin jiru ture waan akkasiin dhaga'amu. Takkaayyuu galaana hirame dhaga'ameen beeku. Waaqayyo garuu galaana guddaa jedhamu amma galaanichi Paasifik jedhamee kan beekamu galaana diimaa jedhamee beekamu sana hirameera galaanichi. Nama galaanichi galaana jedhamee maqaa addaa buggaafame sun. Waaqayyo galaanicha ulee Musee gaafa irra keessisu adda kutee Israa'eeliin ce'anii heera. Takkaa amaleeffannaa akkasii dinqii ergan hin beekan. Tokko jedhee waaqayyo dinqii jalqabsiisa ture. Kana duwwaa miti. Diinonni isaanii duubatti deebisuuf warri duukaa deeman immoo yeroo isaan galaanaan nyaataman argan. Isa dura garuu michichila dhiigaa isaaniitti balbalatti gaafa deebatan warri kaan jalaa namni hin du'a. Isaanii Israa'elotaa garuu sareen hin du'u ture. Waaqayyo miraakilii jalqabsiise. Amaleeffannaa du'aa keessaati dinqii jalqabsiise. Dinqii nyaachisuu, dinqiidhaan bishaan ceesisuu, dinqiidhaan du'arraa hambisuu, dinqii godhee waaqayyo diinota isaanii biraa fixuu jalqabsiise waaqayyo. Garuu amaleeffannaan Israa'el ammayyuu dinqii waaqayyo godhe hin beeku. Dinqisiifatee madarba malee milikkita waaqayyo gochaa jiru kun waaqayyo kooti jedhee itti amanachuu hin dandeenye. Dinqiin amanannaa nuun ta'u. Kan akka Israa'el waaqayyo ifaa ifatti hojii hojjeteef hin jiru. Ifaa ifatti qaamumaan bishaanuma isaa jedhamu sun jiraa hire. Amaleeffannaan Israa'el keessa jiru garuu ela galaanoo biraa hire. Kottaa hin galateeffanne hin faarfatan. Sana booddee garuu hin jiru keessa hin jiru. Rakkinatutti dhufaa amaleeffannaa isaaniitti deebi'u. Ela utuu lafa kaleessaatti deebineera ta'e. Yaa Musee, yaa Iyyaasu, maaliif nu ajjeeftu? Maaliif iddoo kanatti duuna nuyi? Utuu nyaannu, utuu buqqee nyaannu, utuu achi biyya Gibxii keessa nyaannu harka waaqayyootiin utuu duunee gaariidha ture jedhan. Namoota dinqii argaa, milikkita argaa, harka waaqayyoo ifaa ifatti wajjin jiru argaa garuu du'a kajeeludha namoonni kun. Kana duwwaa jiru miti. Maaliif nu fiddan cinqii kana dheebonnee duunee beelofnee ammi lafti owwaalchaa hojii lafuma utuu achitti owwaalamne ta'e achitti duuneera ta'e du'achiin gargar caalan garuu amaleeffannaan isaanii du'achiin tokkuma. Dinqii waaqayyoo argaa, milikkita waaqayyoo argaa maal ilaalu jireenya amaleeffannaa ilaalu. Jireenya amantii keessatti amaleeffannaan dulloomaan, amaleeffannaan kufaan jireenya amantii keessatti kaansarii amantiiti, kufaatii amantiiti malee jabina amantii hin ta'u. Har'a waaqayyo maal nu jechuu barbaada? Amaleeffannaa kaleessa baattee jirtu amantii keessaa baasiyeedha waaqayyo. Jireenya amantii jireenya miraakiliiti malee jireenya amaleeffannaa miti. Jireenyi waaqayyo wajjin jiraachuu jireenya guyyaa guyyaatti jijjiirama qabudha malee guyyaa guyyaatti dinqii fi ulfinaa fi qabatamaatti argaa deemnudha malee waan kaleessaa isa gosotaa deemnu miti jireenyi amantii. Israa'elonni waaqayyo inni galaana nu biraa hire waan nu nyaachisu waan nu kennu hin dhabu jedhanii amanatan. Gaafa biddeen kennamuuf immoo waan dheebonni waaqayyo nu hin dhowwatu waan nu hin dhowwatu jedhanii amanatan. Musee nu ajjeesaa jirtuu isin, nu fixuuf jirtuu isin, nu balleessuu dharraatanii isin jedhu Israa'elonni. Amaleeffannaan waaqayyo irra akka jarra kaanu nu godhu. Horii keenya irra nama nu gaggeessuu irra waan ta'e irra akka jarra kaanu nu godha amaleeffannaan. Booddee akkas jedhan maaliif nutti iyyituu jedhan Iyyaasuuf Museen. Nuyi maalidha maal gochuu dandeenyaa jedhan. Waaqayyo isa itti iyyitanii iyya keessan dhaga'uu danda'utti iyyaa malee maaliif nutti iyyitu nu maal gochuu hin dandeenyu tokkoyyuu. Museen akka garagalee waaqayyo sabni kun beela'eera iyyaa jira gungumaa jira achitti na deebisi jechaa jira lafa kaleessaa dheebonne jechaa jira hin nyaataa hin dhiitamaa hin dhugaa hin dhiitamaa hin hojjetaa hin kaawwatu hin dhalchaa hin du'aa isa dheebote saba kanatu maal jette jennaan Musee kottaa jedhe maal jennaan amma sabni kun hin nyaataa jedhe nyaata sadi nyaachise bindiriqqeessa jedhamu akkami nyaanii foon inni kan biraan immoo
akka bixxillee daabbootti kan jedhamu yookiin akka haphee tokkotti kan qabu keessa guutummaa isaa jira. Isa kana maanyaarraa daqiiqaadhaa qursiitti misaatti galgalatti kennaaf ture Waaqayyo. Kottaa saba nana dhemaannaan Waaqayyo akkasin hin beelessine hin godhaati amma kottaa hin nyaattu wedheen dinqii agarsiisaa jira Waaqayyo ammas. Guyyaa guyyaatti dinqii agarsiisaa jira Waaqayyo. Ammayyuu sabni kun saba amaleeffannaa keessaa hin baanedha. Kottaa nyaadhaa jennaan nyaachuu jalqaban hundumtuu waan ammas hin ga'u nyaadhaa. Takka turtanii waan borii immoo baatanii hin deebinaa jedha Museen. Hin nyaatan. Maanni waan akkasii jennaan Waaqayyootu isinii kenne nyaadhaan lafaan maratanii nyaachuu jalqaban. Hin nyaatan. Gagammadanii nyaadhaadhaan. Kana booddee garuu baattee hin deebinaadhaan Waaqayyootti meera. Warri kaan sassaabbatanii baattachuu jalqaban. Waan raammoo kaawwachuu caalaa Waaqayyo garuu waan hin dhaloofne guyyaa guyyaatti kennuu barbaada. Jireenya miraakelii jiraachisuu barbaada. Jireenya abbummaa yookiin fuudhee manaa ba'uusaa agarsiisuu barbaada Waaqayyo. Galma isaanii biraan ga'uudhaaf soora isaanii, uffata isaanii, nyaata isaanii gatii cufeera. Israa'eloonni garuu niyyuu. Waaqayyo gaaf tokko manaa si baasee bayi siin jedhee hin guddata siin jedhee iddoo akkasitti milkoofta siin jedhee itti gaafatama jireenya kee fi hojii kee sanaa fudhata Waaqayyo yeroo sana. Ati abboomamuu duwwaadha malee maalan godhaa akkamitti danda'ama jechuun jireenya amaleeffannaa keetti si deebisa. Amantii jechuun jedha abbaan birootaa waan hin jirre tokko jira jedhanii amanuudha jedha. Amaleeffannaan immoo maal beektu waan jiran tokko irratti karoora baasuu jechuudha amaleeffannaan. Amantiin immoo hin argamne garuu argaan jira jechuudha. Beelaa jira garuu nan quufaa amma nan quufaa jechuudha. Dheebotanii jiru garuu amma dheebuu nan ba'a jedhanii dheebu jechuudha amantiin. Amaleeffannaan garuu meerree waan qabatamaan harkan jiru harki koo qullaadhaa jireenyi koo qullaadhaa jechuudha amaleeffannaan. Yoo waa qabaanne malee waan dubbannu jechuudha amaleeffannaa keessatti. Amantii keessatti garuu harka Waaqayyoo keessatti waa ilaalla. Ameen haleluuyaa. Harka olii keessanii qabadhaati jireenya amaleeffannaa keessaa baay'eedhaa dabalaati. Jireenya amantii lixeedha. Jireenyi amantii isa kaleessaa miti. Haasaa kaleessaa, dubbii kaleessaa, akkatti kaleessa milkoofte akkaataa kaleessaa siyaa kalchiisa irra si deddeebisa miti. Haaraa qaba addunyaansaa. Akkatti har'a jiraattuu fi akkatti inni bori jiraattu gargari. Gooftaan Yesuus gooftaa gaafa gaaratti beelallaba tokko lallabe akkeedhe. Isin maaliif yaaddoftu jedha. Simbirroonni bakkee kana keessaayyuu hin qotan, hin facaasan, akkasumatti hin nyaatu soorarraa borii qabuedha. Hin daaran Solomoon yooma isaanii hin dhuunfanneedha. Isin kan kooti dhuunfaa kooti maaliif dhiphattu ture? Jireenya amaleeffannaa keessaa nama baasuuf gooftaan Yesuus Kiristoos lallaba kana gaaratti lallaba. Kana duwwaa jira miti. Gooftaan Yesuus lallaba isaa tokko gaafa jalqabee amaleeffannaa keenya ajjeesuu jalqabe. Warri garraamii lafa dhaalu jedhe. Warri waan gaarii dheebotan hin geessifatu jedha. Boqonnaa jaa gaafa geessan garuu maal jedha beektu? Xiinsammuu keenya geeddaruudhaaf, ilaalcha keenya geeddaruudhaaf, amaleeffannaa kana isaan harkaa dha'uudhaaf akkas jedha ture. Duraan dursaa qalbii keessan, yaada keessan, mootummaa isaa, qajeelummaa isaa barbaaddutti hidhaa. Ol nama hidhate tu jireenya amantii jiraata. Ol hidhachuudha dubbii keenya. Ol hidhachuudha jireenya keenya. Firri keenya ol. Amantiin keenya ol. Hirkannaan keenya ol. Gara olitti gaafa hidhattu warri gara gadiis hin danda'an. Gara olitti ija kee gaafa hidhattu warri gara gadii ija kee hin jaamsan danda'anii. Lapheen kee, humni kee, hafuurri kee warra olitti gaafa makamu warri gadii fajjatanii si ilaalu malee dhimma kee keessan hin galan. Duraan dursaa qalbii keessan mootummaa isaa barbaadutti hidhaa jedhe. Maaliif wanta waa'een baafte yeroo keessan fixxure? Maaliif yaaddoof ture? Yaadda'uun amaleeffannaadha. Amaleeffannaatu yaaddoo fida. Nama hiyyoome beeku gaafa agartan beeloftanii beektu yoo ta'e beelli kun natti deebi'uun qabu jettaniitu yaaddooftu. Kuftanii beektu yoo ta'e kufaatii kaleessaa isinitti yaadatameetu yaaddooftu. Amaleeffannaa kaleessaa isinitti dawwala seetan. Waaqayyo wanta dudduubaa isinitti himu. Amala kaleessaa fi jabina kaleessaas isinitti himu Waaqayyo. Wanta fuuldura keessanii jiru jireenya miraakilii fuulduraa isinii qabu sana guyyaa guyyaatti waan qabu sana nu qabsiisa yeroo hundumaa. Kanaaf jireenya amantii jireenya haareeffamaadha yeroo hundumaa. Guyyaan gaaf sanaayyuu jedha rakkina sanaaf gaadhaa jedha. Maal jechuun barbaadeetidha? Rakkinaaf guyyaamti gaaf sanaayyuu. Guyyaan har'aa sanbata miti. Rakkina kee guyyaa har'aaf guyyaama sanbata har'aatu gaadha. Qorumsa kee guyyaatti kenne Waaqayyo. Baati baatteertu guyyichatti kenne Waaqayyo. Guyyicha keessa ergamoota siif dubbatantu jira. Guyyaa sana keessa hafuurota sii hojjetan hafuura qulqulluu biraa sii ergamaniiru kan sii dubbatan. Ati hin falmattu guyyicha keessatti. Ergamaan guyyaa sanaaf dhaabbatee jira waa'ee sanaatiif. Isa jiru wal lola wanticha ati ga'een kee jireenya Waaqayyo siyaasa jiraachuu duwwaa. Namicha tuudhan amantiidhaan hin jiraatu namoota lamatu. Tiyoo kaan hin jiraatan. Amantii maan jiraatu? Amantiidhaan tu jiraatanii quruphee gaafa qabu akkas jedhu turan. Nama lamadha olii galanii. Kufteetti jennaan kiyyootuun kaayin dib jettee qurupheen yookiin boroof qabatanii nyaatu. Boriis kufteetti gaafa jedhamu. Kufteetti kunis dabalee kufteetti eeyyeen kufteetteedha. Fiigaa jirti hin kuffisu hin qabatu. Akkasitti yeroo baay'ee nyaatu turan jedhama. Tu nyaatanii akka carraatee maanni isin fooniin dhabdanii waan nyaatan kan dhabdanii jedha namni tokko immoo. Inni maal bara kiyyoo kaa'uu beeka namni sun. Waa xaxanii kaa'anii bineensota qabuu beeka malee amantiidhaan kuffifachuun beeku ture. Booddee utuu deemaa jiru
Ila ka gootu nu wajjin deemta. Kufteetti gaafa jennu eeyyeen kufteetti yoo jette nuu kufti nu wajjin foon nyaachaa ooltaa jedhan. Booddee keessaa eesha akkasuma jedhama hin ka'an. Hin argani gaam warri beekan sun akkas jedhan. Hin taa jedhanii warra ta'uuf. Argadhee jedhanii warra argatan. Fudhadhee jedhanii warra fudhatan. Warra hin shakkine. Warri amaleeffannaan duubaan tiranne. Akkas jedha. Kufteetti jennaan inni sunis kufteetti jedhe. Inni sadaffaan maal jedhaa? Maal fiigaa jirti yoo jedhan. Wanta inni argaa dhumaanidha. Amantii sanatti illinne, miraakilii sanatti illinne, utuu hin dhamahin amanuu duwwaadhaan eebba nyaachuutti illinne, utuu gatiin kaffaliin waa nyaachuu hin barre waan ta'eef. Maal fiigaa jirti jennaan? Fiigaa jirti waan jedheef fiigdee deemte isheen cabamuu fididde. Ammas deemanii itti dhufte bineensi biraan ammas kufteetti jennaan. Maal fiigaa jirtu? Kufteetti nuun jedhii jedhanii isaanii ammas. Yoo kufteetti nuun jette nu wajjin nyaattanan. Lakki maal isheen fiigaa jirti ammas dabalee. Ahaa gurbaan kuni nu nyaachisaan jiru waan ta'eef irraa adda baanaadhaan. Irraa adda baasanii ka'anii lama ta'anii kufteetti jennaan eeyeen kufteetti jedhe tokkos qabatanii itti dhufan. Maanni gaafa dandeenyaan eeggas irraa adda baane kufteetti jennaan eeyeen kufteetti gaafa jennu qabanne deebine. Ati kiyyoo kaa'uu beektaa nu garuu kufteetti yoo jenne nuu kufteedhan. Jireenya amaleeffannaa fi jireenya amantii jechuudha gara Oromoo kana. Amantoonni jireenya amantiin jiraatan taanaan minyaa Waaqayyoon beekan. Soogidda maal hin beektu funyaan hin beektu. Waan dhamdhamamu funyaan hin beeknu. Arrabaan beeknu. Jireenya Waaqayyoo gaafa jiraattan minyeeffattanii beektu malee foolii isaatiin beektu miti yookiis dhamdhamaanidha. Itti fayyadamtaniitu jireenya Waaqayyoo beektu. Bartootaan akka jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqaadhe keeti. Amantootaan immoo amantoota jedha. Hojii tapha qonnaa 2:42. Tokkummaa qabu, jaalala qabu, waliin kadhatu, walitti dabalamu, Waaqayyo gidduu isaaniitti dinqii godha. Namoonni guyyaa guyyaatti itti dabalamu jedha. Amantootaan Waaqayyo dinqii godha gidduu isaaniitti. Dhukkubsataan dhaqee dhukkub fuudheen galu. Jireenya shaakalaa keessaa ba'aniiru. Jireenya amantii isa lubbuu qabutti lixaniiru. Hamma jireenya amantii isa lubbuu qabutti linneetti eenyumtu Waaqayyo si wajjinan jira jechuun itti ulfaata. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos afaaniin gooftaa naan jettu ani immoo hin beekun jedhaadha. Afaaniin warra gooftaa Yesuus jedhan miti gooftaa kan barbaadu. Amantiidhaan sinan eebbisa keessa sochoosaa amantiidhaan amantoonnis keessa jirtan. Afaan kee duwwaan hin dubbattu kana booddee garaan kee dhugaa hin ba'a Yesuusiin. In amanatta Yesuusiin haleluuyaa. Duwwaa keeratti gaafa amanattu agarta gooftaa kee malee footoo isaa agarta miti. Lafa onaa irratti amanattee argatta. Hin jiru jira jettee amanattee argatta Waaqayyoon. Akkasi jireenya amantii. Si dhukkubaa nan fayya ani mana dhukkubaa miti jettee gaafa of keessaa baaftu fayyina Yesuusiin of keessaa agartaati. Yesuusiin qabanii si keessa kaa'u miti. Amantii kana fudhanii nu keessa kaa'u miti. Mootiin biyya tokkoo jedhan macaafa kanaa beekumsa isaa hafuura isaa nyaadha jedhee gixxim godhee nyaateedhan. Namoonni haardweerii isaa barbaadu yoo hundumaa waan ija foonii keessan agartaniin ija furaan arguu barbaadu. Jalqaba ija furaa yoo agartan ija fooniin argitu. Ija fooniin jalqaba agarraan garuu ija furaan dandeessanii agartan. Ija amantiitiin gaafa agartan ija fooniin deebisee isin daawwaloo isin godha Waaqayyo. Har'a nama amaneef waan tokko dubbadhaanis. Harkoolii keessanii qabadhaati Waaqayyo si jijjiiruu barbaada jedhame dabalaati. Amaleeffannaa kee gati jabeessaadha. Amaleeffannaa amantiif hin taane hundumti keenya gatuu qabna.